himure Jalala sifa manamuko sitti himure Debi goota shakkamuko sitti himure Sijede wallabe maranu Yoyyaa hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan har'ammoo waan addaa tokko qabannee isiniif dhufneerra. Artistiin keenya jaalatamaa fi cimaan lafaa dhufaan qaxaleen Oromoo Toobaa Birbirsaa sirba ajaa'ibaa tokko qabatee isiniif dhufee jira. Sijede wallabe maranu sitti himure Harrana shakkame sumanu Sirbi isaa kun sirba haaraa qofa osoo hin taane ergaa cimaa fi miira garaa keessa nama bu'u kan of keessatti qabateedha. Agana beektu subadheera sitti himure Baay'ee sitti mufadheera Sirbi kun maal irratti xiyyeeffata isiniif fakkaata? Sirba waa'ee jaalalaa namoonni jaalallee qabdan dhiiraa fi dubartilleen wal affeeruudhaaf waliin ittiin fataachuudhaaf qophaa'aa. Sirbi kun sitti himure Jalala sifa Sirbi kun sirbaa fi sagaleen mucaa kanaa artistii keenya cimaa Leencoo Guddinaa waliin hedduu sagaleen isaatis kwalitii fi haala inni ittiin sirbus baay'ee artistii cimaa Leencoo Guddinaa wajjin fakkaata. Ispeeshaalii sirba isaa Nakuma Taaree jedhuun sirba kana wajjin baay'ee wal fakkaateetudha. Gama biraatiin sirba kanaan sirba jaalalaa kanaan booyuuf wal boocisuuf qophaa'aa Oromoo koo isiniin jedha. Sirba ibidda ta'eedha, sirba addaa ta'eedha. Sirbi kun isiniif gadhiifamee jira. Seentanii ittiin bashannantanii fataa jechaa ittiin bohaaruu dandeessu isiniin jedha. Sirba kana iddoo itti argattan yookaan chaanaalii irra argattan chaanaaluma mataa isaa yookaan immoo chaanaala Tolaa Birbirsaa Official jedhamu kun akkuma argaa jirtan kanarratti chaanaaluma artistichaa irratti kan argattan ta'e jechuudha. Chaanaalii isaa kunillee subscribe hedduu hin qabu. Oromoo koo sirriitti like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan chaanaala isaa kanallee guddisuudhaan aartii fi qaxaleewwan lafaa dhuftoota artistoota Oromoo kanneen biraan akka dhaabattan gamanumaan dhaamsa koo isiniif dhaamuuf barbaada. Gama biraatiin sirbi kun sirba hedduu miidiyaa garaagaraa irratti trend ta'aa jirudha. Like TikTok irratti hedduu trend ta'ee jira. Facebook fi TikTok irratti baay'ee trend ta'ee namoonni hedduun ittiin dalagaa jiranii. Kanaafuu kun waan bareedaa waan guddaadha. Artistii haaraa lafaa dhufee dhufoota akkana kana jajjabeessuun dirqama qabna jechuudha. Gama biraatiin namoonni chaanaala kanaafis haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan viidiyoowwan garaagaraa barsiisoo bashannansiisoo fi oduuwwan haaraa waqtii isaa eeggate garaagaraa haala salphaa ta'een kan itti argattan waan ta'eef namoonni addunyaa kam irra jirtan subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan nu wajjin bashannanuu ni dandeessu isiniin jedha. Nagaan naa turaa. Artist Toobaa Birbirsaa wajjin Anungeessine fage